obboleessi keenya kan jiraata never. Gise si isa waliin dhalatee si isa gadameessa tokko keessa na waliin taa'ee Nabi Muhammadin xiqqeessu si isa na gadameessa tokko keessa na waliin taa'ee Quraana xiqqeessu irra obbolaa koo kan bakka biraati amantaa kan biraarraa dhufee shahaadaa qabate anaaf obboleessa Quraana Rabbii xiqqeessee Nabi Muhammadin xiqqeessee eeyyamuu maaliif fakkeessitan ana maaliif muka ibiddaan gootan gidduutan eeyyamu maaliif kan qabatamu maaf ilma koon taane hiikoonaan caalu jedheen kenne malee tu nama dhuunfaa ta'een kennu maal osoo nama dhuunfaa taateen kennu dabarsee obboleessa koo waan fedhe yoo ta'e iyyuu amantii fedhetti yoo seene iyyuu kana godhe yoo jedhame garuu Nabi Muhammadin tuqe amantii jijjiirachuu isaatiin miti bartanitu garuu amantii jijjiirachuu isaatiin miti ana murteessaa itti fudhadha sini galee Nabi Muhammadin xiqqeessee Quraana qabatee waan dubbatamuu hin qabne Quraana xiqqeessee jennaanan dabarsee kenne gizee dhibban kennaa obboleessi keenya kan jiraata never. Islaamummaa jechuudhaan ati ergaa kee dabarsita. Islaamummaa jechuun namni maammee na dhageeffadhu kaa gisee tokko. Fichisiisaa haasaa koo kana miira koo keessaan baafadhu. Mee koo kaa na dhageeffadhu kaa. Nama rabsaan jiru. Na dhageeffadhu kaa qaata si dhageeffadhaa miti maal taate na dhageeffadhu. I am president. Ergaa irraa kumaasitti jechuudha. Obboleessa koo maammee dabalatee jechuudha. Tokko faarratti an Islaamummaa koo beekteefu waliin jiraataa jirra nagaa wal kabajne Rasuullah rabsannaan Quraanni tuqannaan firoomana wajjin ni matiin abbaa fedhe maan ta'in haadha koon jaalladhu qabrii keessaa maa deebitee dhufuun hin danda'amin geesse anaa wajjin firoomee machuu dandeessu dhumateera jechuudha warra na waliin dhalatiif hin dhaamaara Quraana arrabsitee Rasuula xiqqeessitee firoomni ati na himattu hin jiru abbaa barbaadde yoo taate dhugaa keessa koo hadha'aa jiru sana fudhu dhugi liqimsi dhumatee kanaan achi wanta jiru dhiisi kan biraa dhiisi kan warra amantaa kan biraa hordofaa dhufee amma warri obbolaanna waliin dhalattan geessanii obbolaanna waliin dhalattan Rasuula arrabsitee Quraana Rabbii xiqqeessitee obboleessummaan ati halaaqaa wayii anaaf sii gidduun jiru dhumatte deemii iyyi caraani halaaqaa wayii hin qabu. Geesse si isa waliin dhalatee si isa gadameessa tokko keessa na waliin taa'ee Nabi Muhammadin xiqqeessu si isa gadameessa tokko keessa na waliin taa'ee Quraana xiqqeessu irra obbolaa koo kan bakka biraati amantaa kan biraarraa dhufee shahaadaa qabate anaaf obboleessa. Jese abbaa feete taata dhugaa hadhuul qimsi Quraana koo naan kabajju taanaan jese Quraana koo naan kabajju taanaan ergamaa koo Nabi Muhammadin alayhi salaam naan kabajju taanaan simiti maal keeyyuu wannan si kabaju tokkittiin hin jiru jechuudha. Qabadhu waraabbadhu ofirra kaadhu yaadadhu ittiin yaadadhu. Namatti jechuudha. Sin kabaja feetu kiristaana ta'e feetu pirootestaantii miti waaqeffata amantii barbaaddi yoo barbaaddi sooftii itti nama na jedhii kottu. An amantii kee sifan kabaja. Na beetta kanaan na beettas. Amantii kee hin tuqu dagadhee dogoggoree amantii kee hin tuqu. Akkati amantii koo xuxxummoo siin eeyyamu. Geesse abbaa feeteta maa haadha koo na deessee hin taane maa abbaa koo hin taane nabiyyi koo irratti Quraana koo irratti qoosaan beeku. Siyan akkana qabaatan barbaada. Wanta amantaa keessan kilmaa tokko irraan dubbanneef akkasiin amantaa koo kabajanuufi amantaa keessas ni kabaja jechuudha. Geessanii deebiin koo xumuraa kana jechuudha.
obboleessummaan mataa ana obboleessa Mubaarak jedhaa dhiisiitiin sin jedhaa abbaa barbaadde maan ta'in haadhummaan Mubaarak mataa haadha koo maan taane san bakkeetti sodaataa ture mana na seene san bakkeetti ofirraa eegaa turetu mana na seene waa tokko jechuun danda'u yeroo tuliftee waraabdee viidiyoo waraabdee natti ergitee waan na gammachiisu itti fakkaate wallahi Qur'aan Rabbii xiqqeessee Nabi Muhammadin xiqqeessee eeyyamuu maaliif fakkeessitan ana maaliif muka ibiddaan gootan gidduutan eeyyamu maaliif kan gaafatamu maaf ilma koon taane moo akkana jedhe Mubaarak akkana jedhe jettanii fudhatanii olii gad deemuuf lakkee eeyyamni wayii hin gaafatamu waan ilma koo nama eeyyaman mootummaa eeyyaman gaafadhu waan ilma koo nabiyyii kiyya irratti Nabi Muhammad irratti ilma koo fiidaa satafaanii nasittiin shiidaa wajjin jettuu miti shiidaa waraabamee si gaddifamnaan du'itii gootee fidaa kaa'ati jettu sanaa miti inni kan gooti eeyyamanuu godhi eeyyama barbaanna kana annaan galle waa tokko lakkibbu abbaa fedhe yoo ta'e firoomnis hin jirtu Nabi Muhammad irratti obboleessummaan hin jiru inni hin beeknes dhageesse abbaa barbaadde ta'i bakka barbaadde kottu wanni biyya duniyaa kanarraa guutuun nattaafu firoomduu hin jiru nabiyyi koratti Qur'aan xiqqeessaa ilma koo ani isin sana dhibe isini waan dhibe nani horii gadi fiddanii waan akka obboleessa kee gorsiteettaa obboleessa kee ittiin teettaa obboleessa kee akkami obboleessa kee kan tarkaanfitti fudhannoo jettanii eeyyama na gaafatartu nimmoo musammaa yaasin rabbi rahmata isaa godhu har'a akka ilmaan isaa diiniidhaan hin barsiifannetti diiniidhaan hin guddifannetti ajaa'iba namoonni naannootu gaafatanii ajaa'iba isin jedhu Meemee ol galchaa maaliif obbolaa qaba hangafoota kootu jiru obboleettii kootu jirti hangafti koo qotisuu kootu jirti qobaa koon murteessiya kanaafanniyyi yoon dogoggoree dhiifama nama raraadhaaf yookiin seenaadhaaf osoo hin taane kan seena'u rasuula kana isa diina islaamiif jecha miilli isaanii dhiigee kuffaaraan dhahamanii fiiksifamanii waa meeqa ta'an xaa'ifiin keessatti yoon hin argines kanan seenaa dhaga'e hadiisa baradhee arge sanatu na guba malee an dhageesse wanni nabiyyi koo cala nama raruu hin jiru kaleessa sontan dubbadhe gorsiteetta jedhame irrattanii qobaatti gorseera mee amma immoo nama irrattan gorsa tarii rabbi qajeelchaa laata jedheetani mee amma immoo ol naa galchaati nama irrattan gorsaan jedhe maali egaa bakki ani itti balleessise kami nama irrattan gorsa jechuun yoo badiidha ta'e baay'ee balleessaadha saahib dadalti nabiyyi koo naan caalu jedheen kenne malee tu nama dhuunfaa ta'een kennu maal osoo nama dhuunfaa taateen kennu dabarsee obboleessa koo waan fedhe yoo ta'e iyyuu amantii fedhetti yoo seene iyyuu kana godhe yoo jedhame garuu nabi Muhammadin tuqe amantii jijjiirrachuu isaatiin miti bartanitu garuu amantii jijjiirrachuu isaatiin miti kana murteessan itti fudhadha sini galee nabi Muhammadin xiqqeessee quraana
qabatee waan dubbatamuu hin qabne quraana xiqqeesse jennaanan dabarsee kenne gizee dhibban kenna warra jalatti kenniteettu bagan kenne si galee sitti maan jira sittuu himaan jira nabi muhammadin hin feetu taanaan nabi muhammad irratti holola geggeessite taanaan bilookiin mana kana keessaa xaragamtee dhufta obboleesso nattaa jomta malee sitti naa jom hin dhufinin siin jedhe nabi muhammadin jaallachuu keessa akka nama machaa ittiin alaale sana na gorsuu barbaaddaa jireenya abbaa fedhe wajjin hin fedhu waa'ee nabi muhammad irratti waa'ee quraanaa irratti abbaa barbaade wajjin jireenyi hin hafa hin dhaabata jechuudha anaaf sarara diimaadha kanan amantaa namaatti hin buuneef akkati afaan kee nabi muhammadittis ta'e quraanatti hin banneef bilookiin xaragee jalaa nama faallaa maal naa gootee nan si kabajare yeroo gaarii qabaadha